wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jiraattanii isinin jecha nagaa galata rabbii illee nagaa jira. Har'a waan haaraa takka qabadhee isinii dhufe wanni haaraan sun maal inni jechuun keessan oolu viidiyoo dafee akka isinitti dheeranne isinii waraabaa hanga dhuma viidiyoo kana na hordofaa isinin jedha. Shabaka aappii ajaa'ibaa takka qabadhee isinii dhufe. Warri asiin dura yookiin kalee dheengadda buufattanii jalaa qabdan jechuudha. Irra deebi'aati abdeet godhadhaadha. Haara'oomsa jechuudha. Warri immoo jalaa warri hin qabne immoo gabbuufadhaadha. Shabakaan tamanni jechuun keessaniin oolu viidiyoo isinitti dheeressu daqiiqaa 5 yookiin 6 viidiyoon daqiiqaa shabakaan isii tana jechuudha. Aappiin tana aappii booda isin argisiisa. Pilistoorii keessanii maaliifuu waan shabakaan qabneef pilistooriin gannaan buusu shabaka mata dandaraisiifne isinii argisiisaa jechuudha. Eshi shabakaan isii tana awwala akkana egaa bantaniin booda bakkatii tana gadhiitanii dhiifama wajjin bakkattii tana egaa gadhiitaniin booda abdeet bakka jedhu sana agartanii kana egaa gadhiitaniin booda bakkattii online ta'e sana irratti dhooftanii jechuudha. Isinii galaa miti. Kana amma godhee jira waan ta'eef isin agarsiisuu fi itti aansuun immoo as dhufna saarbarii kanarra ni dhufna asiin gasseenna isi awwalaa kanarra kaannaa jechuudha. Isi awwalaa kanarra egaa kaanneen booda isi awwalaa kanarra kaadhee jira. Itti aansuun tanarra gadi dhufna jechuudha. Isii tanarra tamirra kaannaa jechuun keessaniin oolu Suudii bira deemna. Warroonni Suudii keessa jirtan jechuudha. Warroota kaaniin garuu ni jirti. Kuweetiin ni jirti. Kuweetii kanallee itti ilaalladha. Warri Kuweet jirtan jechuudha. Suudii keessa waan jiruuf amma homa qaburraa isin agarsiisaa jechuudha. Amma isiin tame yoo jettan ta'in irra kaannu asiin gad deemna. Warri jawwee qabdan kun jawween isii tana. Jawwee tokkoffaa jawwee lammaffaa jira. Moobaayilii riyaala 25 illee ni jirti. Akkuma agartan Yaaqub illeen kunoo Yaaqub maal jedhanii takka wadaati jedhanii qabu. Homa qaburraa isin argisiisaa jechuudha. Isinii galaa miti. Amma zeenii isirra kaannaa jechuun keessan oolu warri zeenii tokko hanga lamaa kun tokko lama zeenii tokkoffaa anama tokkoffaa tan harkaadhi agarsiisa. Hindalaydi walumaan ilaallaa amma xumurree jirra hojii keenya hundaayyuu asiin abdeet godhanne asiin saarbarri irra kaanne asiin immoo tuyyuu zeen firii irra kaanne jirra. Zeen firii neet waan tuu jira isin barbaadan irra kaattanii amma walumaan istarti goonaa jechuudha. Yogguu shabakaan dalaydi asii fi asitti lakkoofsi nu yaa'a. Yoo hin dalagin hin yaa'u jechuudha. Akkuma itti aanutti istarti goona. Kunoo ijoollee Oromoo qaqqaaliif gaggaariidha. Kunoo asitti yaa'ee jira lakkoofsi. Kunoo shabakaan akka gaariitti dalaydee jirti. Kunoo koonteekti jettuun kunoo bulattee jirti. Yoo sirii diimtuudha sirriitti dalaydee jirti. Haala saniin irraa fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon keenya asumarratti dhaabbata. YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatina amaanaa biran tarina. YouTube kiyya subscribe naa godha. Yoo sa'atii itti dabalachuu barbaadanillee kanuma gadhuutanii viidiyoo isinii dhufa viidiyoo sallaaltanii yoo jedhe sa'atiin dheeraa irra isinii turti jechuudha. Shabakatti isinii galee mee ammaan shabaka kalaas isin amma keessa seenee pilistoorii keessa seenee shabaka isinitti argisiisaa na hordofa. Pilistoorii seenna. Pilistoorii akkuma argitan shabakaa nama banamtee jirti hin dalagaa. Na hordofa. Aappiin isii tana jechuudha. Akkuma agartan kana asirratti aappiin tanaa jechuudha. Tana akkasii jechuudha. Aappiin tanaa miti argisiisa. Aappiin isii tana jechuudha. Isinii galaa miti.
Tuniiftuun illee wal fakkaatti isii tana jechuudha. Matan andalaysisee isinitti argisiise isii tanaa jechuudha. Isii tana dalaysitani. Isii sirriitti isinii dalagaa asirratti sarchi gootanii egaa jettanii isii tanatu isinii dhufa waan gaboosifeera sarchi godhattanii jechuudha asirratti isinii galee akkasitti irraa fayyadamaa subscribe gochuu hin dagatinaa YouTube kiyya akkasii isiniin jedha ilmaan Oromoo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.